Keessummaa maaltu jira anumaaf si keessummaan jiru. Maanni waasa keessummaan nyaatu Saaroon maaliif finnaa? Maaliif amma kanatti naxxaa? Saaroon keessummaa dhufa naan jettee miti? Ani sobensi nyaachise maalimee? Dhugaadha keessummaan hin jiru. Sobensi nyaachise keessummaan hin suma. Ati nyaachuu hin dandeessu. Namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata. Anu arjaa akka keenaa garree garaan koosuma yaa. Gaafi ararrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni Saaroon Tuubii biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan fayyaadha jirtu. Nutis nagaa keenyadha. Guyyaarraa keessummaa adda ta'e tokko isinii qabatee dhufee jechuudha. Keessummaa kiyya kana hiriyaa kiyyadha jechuudha. Maal jedhee sitti fakkaate keessummaan qaba keessummaan na bira dhufa waan ta'eef na bira hafuun qabdu jedhee rakkisee jechuudha. Nan fide jechuudha. Dursa immoo nyaata hojjedheetiin akkanan eege yookiis immoo osoo isheen hin beekin nyaata kan hojjedhe jechuudha. Isheen illee dhugaadhaa hin beektu jechuudha. Dhuguma keessummaan na bira dhufaatti beekti malee waan biraa hin beektu jechuudha. Sana booddee keessummaa na wajjin hirmaattee yookiis immoo na wajjin keessummaa koo gaggeessitaan jedheeni. Isheenis tolettee ganama yookiis immoo sa'aatiin itti shawaametti immoo ni dhufte jechuudha. Gaafa isheen dhufteetu keessummaa eegnaa naan jette jechuudha. Keessummaa eegnaa jennaan keessummaan hin jiru keessummaan sumaaf qophaa'ee hin jedhee jechuudha. Gara isheetti si of barsiiftee eenyu akka taate akkasumallee isiniif maal akka tokko isheetti dhaga'amellee ni ibsite jechuudha. Baga nagaatiin dhuftes surpiraayisis baga taate. Tolee nagaaf araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Baga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e obboleetti keenya Saaraanii kun Saara Yuutuubiini keessummaan qabaa jettee na waamtee keessummaa ishee simachuuf ilaaluu giseen dhufu keessummaa haaraan anuma kan surpiraayisii kan isheen goote anuma jechuudha. Keessummichi haaraan suni keessummaa gurraattii kana yookaan immoo kana maal ishee keessummeessitee surprise goote jechuu dandeessu. Egaa hiriyyaan waanuma baay'ee nama godhaa. Guddaan galateeffadhaa Saara Yuutuubii. Maasii dhagaa. Ani waan baay'ee natti dhaga'ame mucaa keessummaan kee eessadha yeroon jedhu nyaata qopheessiteetti. Ishii nyaata kana nyaanna yeroo isheen naan jettu lakki maaliif nyaanna nyaata kana qoy haa dhufanii takka eenna yeroo otoon ittiin jechaa jiru nyaanni dhufee asirra taa'ee wanti dhugamu waa hunduu jira jechuudha. Waan nama tokkoof qophaa'u otoo hin taane waan nama 10 oliif qophaa'u qopheessitee jechuudha. Anaan iyyuu nagaa manoolleedha. Anna. Naa kanaafuyyuu sababa hangafa taateef osoo hin taane anu furdoodha. Maqaa yoo na balleessuu barbaadde qofa natti hin malee. Obboleettiin Saaroon isheen tokkoffaan baay'ee furdetti. Saaroon hamma ishee tokkoffaa hin geessu. Meeroon immoo kan isheen gadiiti wanta ta'eef akkuma anaa gadi jirtanitti lamaan keessan umurii keettiin akkan isin caalutti akkan dura keessan dhaladheetti. Kanaafan furdedhee na turre isinirra caalaa. Maqaa nu balleessi jechuudha. Maanani mamtee an meeroonitti? Meeroonitti yoo himtees fiqireen hangafa waan gootan hin qabden. Nu ajjeefteetti garuu jechuudha. Maaliif akkasitti hin beeku garuu. Ande otoo isin hin dhalatiin dura dafee waan hin dhaladheefi ani waan baay'ee foonfaa waan nyaachaa tureef waan dhugaa aannan fa'aa ture. Maal gommana nyaanne? Jechuun gaa ijoolleen durii waan margattee nyaatti an nama jalqabaa waan hin ta'eefi warri keenya baay'ee na nyaachisu baay'ee na obaasanii waan ta'eef mammaaf abbaan kanaaf iyyuu isin kanaaf anatu sun hacuucaa ture us jedha. Akkasitti lafa nu keessa jirte jechuudha. Ani garuu maaliif akka kaseen nuun jechaa jirtu anaaf hin galle. Na gursita? Na ajjeesuufi? Lakki Saaroon ijaa duraan qallattee ijaan ani si hacuucaa ture har'a garuu si hin gursha. Lakki Saaroon please. Lakki Saaroon. Yoo furdatte illee hin beekan jedheen ilaalaa isin ishee. Xinnooma ishee yoo furdatte xiqqooma ishee itti dabalameef hin beekanidha. Xiqqoo gurshee. Ani fedhu. Maaliif Saaroon? Lakki boo. Achumatti. Kotta nyaanna amma dhugaatii tafe hin dhunnakaa. Kotta nyaanna. Kotta dhunna. Haa dhunnus haa nyaannus. Annaa hundumti keessan immoo bagettiin isin ga'ee
bagarraaftanisi na kan baranaa kan bara dhufu hunduma keenya waaqayyo haa taasisu. Warra bara dhufu immoo kaan daa'ima isaa qabatee kan akka Saaroon daa'ima lamaan ishee qabattee asirratti kofaltaa isaan irratti kolfu. Saaroon baay'ee na kolfisiifte. Saaroon daa'ima ishee qabatteetti. Ani ishee caalu iyyuu in ariifanne daa'ima koo fudhadhee dhufachuu. Saaroon maaltu si ariifachiise? Ati nama lammaffaadhaam. Iddoo kanatti koo walii hiiluun hin jirtu nyaata. Waan akkasii hin jiru. Lakki iddoo kanatti walii hiiluun hin jirtu. Baga nagaan dhuftanii waan ani isiniin jechuu barbaadu bara gariyoona kanaa ishee okay 2 faa 3 faa taanee dhufnaa 3 immoo waggaatti amma miti taana yoo ta'anii tokko namicha friendii keenya yookaan abbaa manaa keenya fidannee dhufna jechuudha. Inni ittaanu immoo anaan gaafa dabalatu 2 taana. Saaroonis gaafa akkas dabalatu 2. Dhumarratti immoo waan argamu tokko yoo dabalamu tokko jira. Gaafa sadammoo 3 taana. Siniin hin jira ayyaanni kun ayyaana gaarii. Ayyaana milkisiniif haa ta'u akkuma du'aa ka'uu isaatiin isin gee nyaata naaf qophaa'ee jira waan ta'eef nyaachuuf dhuguu bichaadha. Ani maaliif naaf hojjetame garuu mana wajjin nyaachaa jirti maaliif akka ta'e mee naa gaafadhaas. Nyaatee nyaachisuu malee hin ta'u. Maal akkamitti keessummaaf qopheessanii dhugaa nyaatu? Keessummaa qofa nyaata biyya keessanii. Keessummaaf qopheessanii keessummaa sana nyaatee fita. Lakkee nagarra gaddoo biraatti barte yookiin biyya marabaatti akkasii barte yoo ta'e malee miqee keenyatti miti waan akkasii. Hin agarre gaanuti. Tolee gadi Saaroonii walumaan nyaanna jettee garuu kan maqaa dhaamee qophaa'eef anadha. Kan sarapiraayisii ta'es anumadha. Garuu nyaata nafaana nyaatteetti kun immoo na qaxxaa'a ta'ee hin beeku. Isin naaf qaxxaa'an jedha. Maaliin immoo naaf qaxxaatu beektu? Like, share, subscribe gochuudhaan naa qaxxaasan immoo ishii. Isaantu qaxxaa'e yoo situ qaxxaa'e moolatu qaxxaa'e. Isintu naaf qaxxaatu akkasettanii akkas gootanii jechuudha. Like, share warra gootanii ishee immoo koomentiitiin immoo maajii mucaa kana duukaa nyaattee hangafa keekka taatee wallaaltee jecha ishee immoo naa loltu jechuudha qaba akka gochuudha. Keessummaa maaltu jira anumaaf si keessummaan jiru. Maanni waasa keessummaan nyaatu Saaroon maaliif finnaa? Maaliif amma kanatti naxxaa? Saaroon keessummaan dhufa naan jettee miti? Ani soobeen si nyaachise maalimee? Dhugaadha keessummaan hin jiru. Soobeen si nyaachise keessummaan hin suma. Ati nyaachuu hin dandeessu? Baay'ee na ajaa'ibsiise yeroo akkasattu Saaroon akkamittiin nabichaaf hammii kun qophaa'a? Lakki. Maal jechuudha? Waan akkasiin jiru amma nyaadhu oduu dhiisee oduu biraan fedhan. Tole ishi guddaa galatoomi Saaroon baay'ee sin galateeffadha. Anaaf seenaa guddaadha kun guddaa galatoomi siin jira eebbifamii. Okay ishin nyaanna. Innaa akkasittiin fafeessee jira isheen dhuguma keessummaa biraa dhufa jettee dheegdi garuu keessummaan dhufu hin jiru. Keessummaa biraanis hin jiru garuu sobeen goyoomseen kan ishee waame jechuudha dhugaadha. Waaqayyo keessa kee kan beeku itti mee miti jechuudha. Ani kootu keessummaa jira na wajjin keessummaa ani qabu sana hin keessummeessitu hin jedhee jechuudha. Sana booddee isheen dhuguma jettee ni dhufte garuu erga nyaanni nyaatame booddee immoo keessummaan hin jiru maaliif waxii amma kanatti fixaan hin qammasnaan jedhe beektu dura. Hin qammasna dhee booddee achi gaafa hamma kana maaf gootanna keessummaa biraan hin jiru keessummaan jiru anumaaf sedhan jedhe. Guddaa galatoomi Saaroon. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Baay'ee sin jaalladha. Kanaafuu amma keessummaa jiru. Ati keessummaa ta'uu hin dandeessu qoy. Ani keessummaadha. Waaqayyo nama gaddeebi'aa irra goreetudha. Kan inni nama barsiise waan baay'ee sirraa baradheera. Guddaa galatoomi.